yeroo darbe egaa kutaa tokkoffaa keessatti diiggan gaa'elaa mana murtiitiin hanga hin raawwataminitti seera qabeessa miti kan jedhu ilaallee jirra. Har'a ammoo sababa isaa qofa ilaallaa jechuudha. Egaa sababni isallee manni maree federeeshinii fulbaana 27 2012 murtii dirqisiisaa kenne kana keessatti wantoonni inni kaase gurguddoon waan amma kaasuuf deemnu kana jechuudha. Tokkoffaa irratti manni murtii diiggaa gaa'elaa kana mirkaneessuu danda'u qaba. Lammaffaa irratti immoo qoodinsi qabeenyaa wal fuutotaa geggeeffamuu qaba. Sadaffaa fi inni bu'uuraa dhimmoota guddisa daa'immanii mirga daa'immaniitiin wal qabatee heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 36 muraa tokkorra jiran dirqama maatii irra kaayesaniin qallamni eenyutu kenna, yoom kennama, hammamtu kennama kan jedhu yoo ta'u, inni itti aanu ammoo akkuma feeteedhaan wal fuutonni gargar bahan yoo ta'e kaayyoon seera maatii fi heera federaalaa seera naannoleellee hin faallaa galma gahuu hin danda'u. Maatiidhaaf eegumsi gahaa fi amansiisan hin taasifamu. Hawaasa gidduutti walitti bu'iitii uumuu danda'a kan jedhu yoo ta'u, lammaffaa irratti ammoo kaayyoon seera maatiillee isa kana miti. Eegumsa cimaa taasisuudha. Eegumsa cimaa taasisuudha. Eegumsa cimaa taasisuuf ammoo hanga fedhe turtii yeroo fedheetinu wal fuutonni lamaan gargar bahanii bakka biratti qabeenya horatanii bultii biraa godhatanillee gaa'elli isaanii hanga mana murtiitti hin mirkanaa'initti hin jiraa jedhamee murteeffamuu qabaa kan jedhu waan ta'eef namoonni keenya keessattuu sababa adda addaatiin caluma jedhanii hawaasa keessatti akkanumaan gaa'elli kenna bu'eeraa hin jiru jedhanii gargar bahanii bakka biratti illee gaa'ela erga raawwatanii booda sababa adda addaatiin yeroo barbaadan qabeenyi keenya kan gaa'ela keessatti yeroo darbe horanne nuuf haa qoodamuu, daa'imaaf qallamni haa muramuu jedhanii dhufuun gaa'elli hin jira waan jechisiisee murtaa'uu qabuuf of eeggannoo cimaa fi beekanii gaa'elatti seenanii akkaataa gaa'elitti diigamuu irratti illee ammoo hubannoo qabaachuun barbaachisaa fi dhimma adda duree ta'uu hubattanii akkaataa murtii kanaatiin murtiin kun egaa manneen murtii sadarkaa duraa jiran isaa gadi jiran hunda keessattuu dirqisiisaa waan ta'eef dirqisiisaa fi seera ta'uu isaa isin hubachiisumaa fi ulfaadhaa galatooma.